Qabxii afran tokko irraa isinitti waa dubbachuuf hin dhufee jedhee galatoomii sanyii waaqoo bilisee galatoomii yooyaa qabxii afurra waa afur irra dubbadha jeetii waa'ee advocacy diplomaasii adeemaa jiru adeemsa qabsoo Oromoo irra jiru gocha mootummaa Itoophiyaa karaa mass miidiyaa adda addaa fayyadamee yeroo kana keessatti maal akka godhaa jiru afraffaan ammoo afraffaa General Assembly UN'n walgahii torbaan lama booda dhufaa jiru kan afran dubbadhee jedha dhumarratti ammoo qabxii waan akka qoosaa tokko garuu I think baay'inni keenya itti relate taana jedhee waan yaadu tokko isiniif hima yoo dheeratu baate waan biraallee isinitti himee jedha kan afran irratti waliin haasofna jechuudha kan afran dura garuu yaadachiisa adda addaa isinitti himuu barbaadeetiin duraan dursee waan gaddisiisu keessa I think BBC irratti torbaan lama sadiin dura namoota gara miiliyoona walakkaa ta'an naannoo Arsii keessatti beelaan akka malee dararaa guddaarra akka jiran dubbiseen ture kaleessas namni tokko naa bilbilee waa'ee abbaa tokko natti himee ture abbaa ijoollee lama qabu baadiyyaarraa nyaata soqaaf karaa no actually dhibama horii ulfa qabu rakkinni irraa kan qabu gabaa fidee jedhee gabaa keessatti horiin ulfaa dahee jedhee yennaa dahee jedhu kana uummanni biyya aadaa keenyatti horii ulfaan gurguranii so horiin ulfaa kun dahee jenna maaluma taate abbaa eebalu horii ulfaa akkamitti gurgurtaa jennaaniin haadha manaatii fi ijoollee tiyyatu beela'ee jedhee achi uummanni agas achuma keessatti naasuudhaan mallaqa xiqqoo walitti qaqqabee haga birrii 600 jedhanii qaqqabeetiin dadhabee jira mee waan qorsoo waan xiqqoo bibbitaatii ijoollee naaf ergaa jedhee fi haadha manaa ol ergee jedhee inni nama guddaadha dadhabbii beela keessa waan tureef natti fakkaata gaafa ijoolleen achi geettu haadhaa fi ijoolleen duute haadha qofatu jira beelaan duute jechuudha anyway beela guddatu naannoo irra akka jiru warri sikkoof mandoo kan irratti qarqaarsa godhaa jira Minnesota keessatti sagantaa qopheessanii jiran natti fakkaata uummanni Oromoo magaalota hunda adda addaarra kan jirtan biyya alaaf biyya keessas rakkinni bakka baay'ee jira warra kana bira dhaabbadhaa waldaa sikkoo mandootti bilbilaatiin qarqaarsa godhaa isin jedhee waamicha isinii godhuu barbaada. Kun ammoo hadha Twitter campaign waa'ee warra Saudi irraa jalqabnee jirra namoonni baay'een itti hirmaatanii jirtanii hedduu galatoomaa isin jedha. Oromoon baay'eedha biyya Middle East kana keessa kan jirtanii social Facebook kanarra baay'atanii Twitter account banadhaa isin jedheera. I hope Twitter banattaniitiin itti hirmaattan isin jedha maal isinitti fakkaate Twitterin kun namni kumaatamni wayii amma namoonni nu taagii goone warra Saudi nama lama embassy Saudi fi foreign affairs taaggoone jennee UN taaggoone human rights commission adda addaa taaggoone jennee jechuudha akka dhimma kanarratti dhagahanii jedhanii fi kanaafiyyuu account bantanii itti hirmaattan jedhee abdii qabaa jechuudha sun sa'a 24 deemee jira. Kaawwaniif ammoo just ollaa follow godhaa page kee qofa osoo hin ta'in page ollaa follow godhaa waan adda addaa irraa barattanii jimaata dabre sagantaa trainingii sa'aatii 10 ta'u jimaata darbe jalqabneeti jimaata itti fufa jechuun namoonni gariin saayin gootanii bakki illee nama xiqqaadhaa fi keessa haftanii jirtanii make sure waan tokko saayin gootanii jettan responsible ta'aatiin because nama vet goonee nama ta'u qofa keessa galchinee jennaa kanaafiyyuu akka itti hirmaattanii yoo waan tokko saayin gootanii isin jechuu barbaadeetiin amma gara qabxii afran kiyyaan deebi'a jechuudha. Maybe qabxii afrin dura waa'ee qoosa dhumaa isinitti himee jira. Waan nama tokkotu dubbisee irraan argee jedhee isiniifillee yaada isiniitaa kan jedhu barsiisaa tokkotu ijoollee 40 kilaasa keessaa qaba. So microscopii kana guddaa kana planetii kabiraa ka argu baneetiin ijoolleedhaanii laayina qabadhaa koottaa laalaa jedheen achi jalatti banee fi mucaan hoo dhaqee jaallaalee jedhu barsiisaa homaa arguu hin dandeenye jedheen gowwaa jedheen akkana tuttuqiin agartaa planetii agartaa ardii saniin ni agartaa jedheen mucaan daa'imaa tuttuqee arge jedheen kalammataallee nu dhufee arge jedhe oma galqaba dubbate sun dubbate jedhe ka sadaffaa ka afuraffaa ka 40ffaan dhufeetiin barsiisaa homaa arguu dadhabee jedheen joon jahaan kun jedheen kana akkana tuttuqsiin jennana tuttuqee arguu dadhabee jedheen
Amma achi barsiisaan achi gor jedhee aareetiin yoo ilaalee jedhu dukkanamaa argu. Yoo akkana garagaree jedhu edaawwannaan hin banamneerra. Maal isin jechuu barbaadisni fakkaate yeroo baay'ee namaan wal fakkaanna jechaa fi wannan agarree kan dura waan nuun jedhee fi akka nama agarree taana yookiin ammoo wannan agarru balaa fi kijibatu agarru dhara keessatti nama addan baanu jennee kan namni fiigee san fiignee jedha. Especially qabsoo Oromoo irratti waan akkasii hedduun argee jedhee fi barumsa nuuf ta'uu qaba. Dhugaa dubbachuun ni hadhoofti namni dhugaan bira baay'een qabdu akkuma mooyatuuni gaafa mooyatanii jedhani abbaan hedduu jedhan gaafa dhabanii jedhan ammoo luuzarsiini abbaa hin qabu orfaniidha jedhani namni qabsoo tokko irratti yoo injifataan hin jira gaafa injifatamte beektan namni marti anatu godhee jira gaafa kufan ammoo namni marti nu anaa miti jedha so mootamuuni abbaa hin qabu jechuudha. Kanaafiyyuu gorsi kiyya tokko kan ol jiraatee jedhe uummata faana deemna dhugaa faana deema waa dubbachuun sodaatina warra waa dubbate ammoo ittiin ka'ina yeroo baay'ee akkana qoodaa maal sun kijibaa akkasitti akka ati haarraftu barbaadu akka ati sochoone gabrummaa keessa jirtu kan gabrummaa generation nutti arte tan kan mallaqatti baasuun hin oolle kan umrii keenyatti baduun hin oolle kan ijoolleen keenyatti dhumuu oolle qabsoon keenya lafarra harkifamtee dheerachuun isan aarsine mucaa yookiin anaa dubbate kanatu isa aarse jedhe. Dawaa tokko bar namaa kennanii yoo dawaan sun namaaf hojjeessuu dhabeena inni dhiisuu qabani dawaa biraa yaaluu qabda. Kaayyoo tokko yogguu suuqii tokko yogguu badnee jenne yoo suuqidda gurguru taate suuqiddi sun yoo gatii kan baasne isaa suuqiddi gurguru dhiisuu qabna because nuuf suuqiddi gurguruu hin beeknu. Sirba yoo ati sirbuu barbaade taate sirba ati baasu kan namni si bitu yoo hin jiraatiin sirba kana dhiisuu qabda because uumama rabbi siin kennan jechuudha kennaan kan keessanii miti. So kanaafuu namoonni waan tokko namarratti dharaanii kijibaanii nama rabsuun suni gaarii miti of xiqqeessuudha. Garuu dhugaa irratti dhugaa abbaa mul'ate irratti dubbate nama hin qeeqina nama jala deemtanii wannuma nama arrabsaniif yoo hin beektanii harka dha'uu qofa hin ta'ina. So gorsa guddaa waan ta'eef amma kan ijoollee isaanii dubbadhee kan hin jedhee jechuudha. Qabsoo deemne kana keessatti maaf dhugaa qabna mootummaan impaayera Itoophiyaa tun kanallee qabatee jechuudha. Dhugaa miti abiyyiin miidhaan jiru. Dhugaa miti piippiin ijoollee teenya kan mana dhachiisaan jirtu. Dhugaa miti meeqatu mana hidhaatii keessaa badii gad ba'ee ajjeefamaa jira. Dhugaa miti Baalee Booran dhugaa miti Gujii keessatti ijoollee daa'imman umrii 10 gadi mootummaa waraana Itoophiyaa hin gudeegne. Mee warruma sanii Oromoodhaa miti mootummaa kana wajjin ka jiru. Mee akkamitti sigalee eega dhugaa qabaanne maaliif waafa fakkeessina? Dhugaaf lolaa jirra. Dhugaaf umrii keenya balleessaa jirra. Kanaafuu namni dhugaa qabu irra oola. Yoo dhugaan tokko fuul irraa mulqamti sodaatina. Dhugaan hin sodaatina because kaansariin akkasitti yoo keessaa bahe malee kaansariin xadhacha Oromoo ta'ee keessatti hafe kun hanga kaansariin Oromoo keessaa hin bahini irra ooluu hin dandeenyu. Because otoo ijoolleen teenya dhalli keenya koggaa 10 ijoolleen dubaraa miti ijoolleen dhiiraa gudeedamtu nuti mootummaa kana faana deemaa hin jirru dhiiroo. Kenya miti ka amma mootummaa kana firiira bahaa jiru kan amma mootummaa kana Oromoon anaa mootummaan kun Oromoo ta'ee ka dubbataa jiru Kenya miti. Akkamitti inni sunsi dubbachiisne du'iinsi ijoollee Oromoo gudeedamiinsi daa'imman teenyaa sin dubbachiisne garuu dhugaa nam tokko dubbatu dhaaba keessa haa ta'u bakka fi haa ta'u santu si kaasee jedha maaltu si guggubee jedha. Because dhugaa dubbachuu danda'uu qabna. Because yeroo baay'ee obsinee aadaa kana Oromoon qabaate taate aadaa kana bishaarra furannee hin beeknu sigal otoo beelofnu hin beelofne jenna. Otoo rakkoon Oromoo keessa jiru hin jiru jenna. Otoo danda'ame silaa dhaabni tokko keessatti hiikkachuu danda'uu qaba. Gaafa paablikii bahe ammoo wanti nu godhuu dandeenyu dhugaa barree dhugaa gargaarudha. Because namni umrii isaa guutuu waan tokko itti amanu malee hin fixu. Yaa gariin immoo akka biizinesaa ta'etti jiraatu jira. Isin ammoo dalagaan keessan sanii miti. Dhugaa bira dhaabbachuudha. Dhugaa hin jibbina. Dhugaan asaa baatu. Qabsoon teenya kaansariitu keessa ture kaansariitu keessa jira. Otoo dhugaaf qulqullina qabaattee jettee qaata bilisoomne. Kan ammoo yoo dubbannee jennu gariin sodaattanii wallattanii jettan.
namni nama bulchuu hin jiru. Namni kiraa namarraa kafalaa jiru tokko hin jiru. Qabsoo kana martinuu ofii isaatii murteessee itti galee jedhe. Asitti jala waa dhahee jennaan tokko abbaan manaa haadha manaa dhahee jedhe. Bari kadhara dalagu otoo beeku gariini ka ofii arrabsee jedha. No, akkas ta'uu hin qabu. Amma ammaa yeroon sun dubara dabartee jirti. Kanaafiyyuu miidiyaas ta'e, dhaabbilee poolitikas ta'e, dhugaa dubbachuu qabna. Uummanni keenya dhugaa faana deemuu qabdanii isiniin jedha. Anyway, suni ka qoosa ture, ka jalqaba irratti otoo hin ta'in, mee amma qabxiidha kiyyattan deebi'ee jedha dhiiroo. Jalqaba irratti waa'ee advokasii irratti ka deemaa jiru isinitti maama ka hardhaa walgahii tokko irratti dhagahee isin fayyada jedheetiin dhaggeeffattoota na hordoftanii isin nu qarqaaraa because qarqaarsi keessan qarqaara kenna waan ta'eef isinitti muuf hin barbaadeetiin. Amma kara yeroo kanatti jedhanii mee hojjoota dabre kana maal goone Oromoon community maal goone Oromoon political party maal goone qabsoo jiru kana keessatti warri karaa nagaatiin deemna jedhu maal goone warri karaa humnaatiin deemna jedhu maal goone ofii xiinxaluu qabnaa miti ofuu evaluate gochuu qabna. Amma kan hin dhagahee jedhee tokko asittoo isin durallee dubbadhee jira. Nafxanyoonni mootummaa biyyi qabatee Amaara qabatee maqaa Itoophiyaanistiin qabataniitiin advokasii hannan hammam hin jenne dalagaa jiran. Ota advokasiin dalagaa jechuu baate Abiyyi kan mallaqa hin qabne ammallee deebi'ee laabii biraa haayirin godhu. Akkuma inti keessa argee jira dhiballee haayira godhu jijjiirama jedha. Maa jijjiiruu hin danda'u jedhan sun kijiba. Because dhugaan namni dubbatuuf yoo hin jiraanne yoomiyyuu jalatti haftee jetti. Yesiin duutu dhuguma suni jalatti haftee jetti. Biyya Yurooppii kana keessatti amman dhagahee jedhu kan mootummaa kanaaf laabii godhu kan mootummaa kanaaf advocate godhu gariin jaraa Oromoota dhaaba abaa'oo keessatti miidhamanii jibbaa dhaaba abaa'oo irraa qabantu wallaalaniitiin mootummaa kana mootummaa bineensa ka afaanii an Oromoo jedhu ka diin isaa tokkoffaaniyyuu Oromoo ta'e kana aarii dhaaba tokko yookiin nama tokkootii fi gariin akkana godhaa jirtu jechaan dhagahee jedhe baay'een gaddee jedhe. Because anis nan beekaa namoota hedduudha amma biyya keenya yoo jirte warroonni kalee ABO keessa turan har'a baay'inni jaraa mootummaa kana bira taa'anii ABO'n rakkoo qabaachuu qaba shakkiin qaba rakkoo qabaatee jennaan bakka 99 tarsa'ee jedhe. Kaansariin keessa jiraatee jennaan bakka 99 tarsa'ee jedhe. Dhugaan kun immoo dubbatamuu qaba. Akkuma duratti isiniin jedhe Amaara arrabsuudhaaf Tigree arrabsuudhaaf tokkoffaadha. Keenyaaf laallee dubbachuu hin dandeenyu hundi sodaannee jenna. Albaatiidha si galabeetta. Kasi biratti afootti sittiin dubbanni si duuba deebi'eetiin qaaqaa oolee jedha. Si duuba deebi'ee maqaa nu balleessa. Hadhaan bakka jiru kanatti qabsoomee keessa akka tare bookni kiyya kana duuba jiru ka peejii 300 fa'i irratti barreessee jira. Oromoon keessatti danqaa jiru kan nu danqaa jiru ka akka sabboonaan jabaan beekan asin beekan godhu dhaabbilee kenna. Maqaaf Oromoo falmatanii akka Oromoo beekan asin baane ka godhe dhaabbilee kenna. Kana dammoo galliqimsa isin nyaataa miti garii keessanii hin beekna garuu galliqimsuu qabdan. Because yeroo dhugaati. Because akka durii saalfannee cadhisuun dhiisnu jennee murteessinee jira. Bakka cabeen haa ba'u jennee murteessinee jira. Dhugaa faana deemna. Bakka dhugaan nu galchite ammoo hin gallee jenna. Because qabsoo kanaaf nin duuna jennee waan murteessineef wanna kaffalamuuf qophaa'edha. Kanaafiyyuu warroonni namoota garigarii aartanii dhaaba tokkotti aartanii mootummaa kana fana keessa dhaabbatanii jette hedduu na gaddisiistan. Because hangan Oromoon addunyaa irratti dhageettee argattee hin beektu. Oromoon dhugaa qabdi. Maybe ati dhaaba tokko keessa galtee miidhamtee taataa garuu ammoo nuti hin beekna. Dhuguma rabbiiti. Dhuguma ijoolleen teenya deedamaa jirti. Dhuguma namni keenya mana hidhaa keessaa baheeti ajjeefamaa jira. Dhuguma nutti hammaatteeti halkanii guyyaa iyya malee nutti bareeddeeti miti. Kanaafiyyuu dogongora kanarraa dhiisaa isiniin jedha. At least shakkiin qabaatina. TPLF akka kalee aangootti deebite suni abjuudha ta'uu hin dandeettu. Ani nama TPLF deeggaru miti. Nama maatiin TPLF ajjeese ani mataan kee. Justicein biyya saniif yoo jiraate qixa maatii kiyyaaf maatii Oromoota Itoophiyaa guutuu ka TPLF yookiin Tigreetiin miidhame achi dura kan miidhame seeraa justicein dhufuu qaba maraafiyyuu. Kanaafiyyuu dogongortanii lamaan isa walitti hin fidina. Jibba
TPLF irraa qabdan jibba yookiin ABO irraa qabdan yookiin KFO irraa qabdan yookiin jawaa yookiin ana irraa abban fe'e irraa qabdanii fi mootummaa bineensa kana mootummaa genocide namaa jedhamu kana bu'uun isaa hin oollu lubbuun itti dheeressina. Ijoolleen teenya bakka maratti gombifamtee du'aa jirti. Abiyyi bakka maratti ambaasii mara cuccufama ka dhagahaa jiru ijoollee biyya alatti guddattee biyya alatti tanniin nafxanyoota tanniin ambaasiitti gatii rakka isaan fideetiin akka jirri dubbatti godhaa jira. Agartanii jirtanii UN Security Council irratti ka Ameerikaa bakka bu'ee ka dubbate dhageettan himata inni TPLF irratti dhiyeessee jedhe siigalee akkanatti jirri midhaan saamaa jirti warra qarqaartota ajjeesaa jirti ka jedhu shifti tooniin agartan. Akka durii ka ijaa jiru qabsoon keenya dhugaa fi dharool keessa maqaa jirti isin hin jenne kun ammoo iftooma deemaa jirra amma booda ammoo kan tartee bareedaa deema kana waan ta'eef gufuu nuti hin ta'ina bilisummaa irra oolla fakkeenyaaf ka biraa kan dubbadhee jiru qabxiitaan otoo hin ca'ini amma eeyyuun jaarsummaa hin godhaa jedhee dhaabbileen hedduu dubbatanii jedhan isin ajaa'ibsiisume TPLF irraa maqaan terrorizimii haa ka'u garuu ka OLA irraa haa ka'u jedhan jiru. Ka Oromoo faa dubbatu jedhaa jiru hin jiru dhiiroo. Kun immoo dhaamsi kiyya warroonni PP jala jirtanii mootummaa kana deeggartaniif isiniin jedhaa jira. Mootummaa kana warri beekan Oromoo bira hin jiru ergamtoota gantuu fi harka guddaa wallaalatu bira jira. Kuwwan ammoo xiiqii dhaabbi tokko keessatti miidhamanii jirtanii fi karaa hamarra jirtan. Dhiiroo du'aa jirra, dhiiroo miidhamaa jirra. Isin waan achi keessa jirtaniif qabsoon keenya prolong taatee jette deebi'aa isiniin jedha. Qabxiin kun illee walumatti qabate actually sababa tokkootii fi qabsoo Oromoo irratti jechuudha aarii tokkootii fi meeshaa taatanii geejjiba taataniitiin qabsoo kana keessatti ka beekuu qabdanii afaaniin Oromoo mootummaa haa jedhu malee alakaan isaa adeemsa nafxanyaa mootummaa Amaaraati. Miilaala as Somaaliyaa keessatti, Tigraay Keenyaa keessatti akka jiruun Amaaraan bakka bu'ee jira. Oromoon Somaaliyaa keessatti tasgabbii argachuu hin dandeenye. Oromoon karrayyuu laala mootummaan Amaaraa asiin otoo turee jiru karrayyuu keessatti du'aa jira namni keenya dhiiroo otoo mootummaan kun Oromoo ta'e maaf Oromoo ajjeesee jedha. Mootummaan kun Oromootii miti. Mootummaan kun dirree sammuu Oromoo irra dhaabatee ceekuu Oromoo irra ce'aa akka geejjibaatitti sirna nafxanyaa kan salee deebisuu barbaada. Sirni sun ammoo deebi'uu hin danda'u dhiiroo. Deebi'uu hin danda'u uummanni keenya dammaqee jira. Nutu badaa gantuun in keessaa deema malee of qabsoon Oromoo of duuban deebitu. Isin ammoo aarii dhaaba tokkootiif jettaniitiin geejjiba taatanii nuun ajjeessinaa isiniin jedha. Kan biraa ammoo kan marratti olii qabatee kuni warra dhaabbilee maraaf warra humnaan lolu warra qabsoo karaa nagaatiin deemsina jiru dhaabbilee akka ABO fi KFO warroota adda addaa jechuudha. Oromoo namatti qaroomatu yaadina. Asitti mootummaa akkanaa uumna sikireetiidhaan uumtanii Oromoo ganda tokko qofa itti guurtanii Oromoodhaaf bakka bu'a jechuu hin dandeettan. Because suni garaa nama ammeessaa deema. Gandaan ijaaramaniitiin mootummaa akkanaa ijaarre yoo jedhu fudhatama hin qabu. Mootummaan Oromoo kan fudhatama hin qabne immoo ijaaramu. Because Oromoof jennee ka ce'aa jiru ka jiru keenya dhiisnee katti du'aa jiru ijoollee teenya katti du'aa jiru nuyi mootummaan keessa hin jirre hin dhalatu. Mootummaa ilmaan Oromoo kaabaa fi kibbaa bahaa fi dhiha keessatti of argine ammoo Oromoo bakka bu'uu hin danda'u. So beektonni warra of hin jennu namni umriin achi deemee jedhe because namni umriin achi deemee jedhe waayizii ta'a inni beekaadha dargaggeessi aariidhaan deemee jedha kanaafiyyuu gorsi kiyya warroota guddaaf yoo jiraate jette wanti xiqqoo kan ijaartanii saffisaanii kara shoortikatiidhaan aangootti dhufuuf yaaddanii Oromoon qoodina because hadha Oromoon tokko aangootti dhufee boruu ammoo kaanii booddanuu hin dandeenyu. Sigadi bara mararraayyuu cinaan kun qabsaa cinaan kun aangootti dhufee jedhee cinaan kun immoo isa deebi'ee waraanuuf jedha. Qabsoo akkasiirraa bahuu barbaanna. Kanaafuu waan akkasiirraa of dhiisa. Naannoo hedduu keessatti namni Oromoon hin du'ee jedha. Dhageettii hin qabu. Naannoo hedduu keessatti mootummaan kun ajjeesee lafarraa harkisa reeffa isaa garuu hin dhageenyu miidiyaa irratti hin dhageenyu sooshaal miidiyaa irratti hin dhageenyu. Rakkoon isaa waa hedduu.
Garuu kan hin jedhaa jiru kana keessatti dhaabbileen jiranii kun ollas qabatee dhaabbilee martinuu jechuudha. Wanti uummata keessanii gochuu dandeetta uummanni lafasanii gandasanii jechuudha. Ijaaramaa jedha. Ganda keessan isintu bulchuu qaba. Ganda keessaniif ka sagalee ta'uu isini tokko achii fuudhees ergee isin bulchuu hin danda'u jenoon sun dabartee jirti. Namaaf hin ergamina. Mootummaa kanaaf eenyuufiyyuu ergamina abbaaf iyyoota ganda keessan isintu bulchuu qaba. Kanaammoo ganda keessanii kan bilisoomsuu danda'u isini. Bilisoomsaa isin jedha. Mana teettanii tokko sii bilisoomsee qabu yaani yookiin karaa nagaatiin aangoo sitti hin kennu. Kanaafuu yoo akka hin taane waan kana irratti hedduu isin gorsuu barbaada. Beektota Oromoo illee shorti katii qabsoo Oromoo aangootti dhufuuf yaaddanii waan adda addaa gootanii irraaf gabaabsuu qabdanii. Mootummaan amma jirus warroonni mootummaa naftanyaa kan jira hirtanii mee deebi'aa ilaalaa. Oromoon dhugaan qabdu namni keenya du'aan jiru ijoolleen teenya gudeedamaan jirtu. Maaliif addunyaan kasaba tokko qofa dubbatti gatii isin achi jirtaniif aarii paartii tokkootiif yookiin nama tokkootiif taatanii Oromoon miidhina isiniin jedhama. Qabxii sadaffaa irratti Abiyyi kunillee har'uma haasaa keessa waan dhagaheetiin which dhugaa ta'een asii dubbadhaa jira jechuudha. Abiyyi maas miidiyaa fayyadameetiin lola kanaan ijoollee lafaa dhuftu ijoollee hiyyeessaa ijoollee barumsa hin qabne naannoo Oromiyaa guutuu naannoo Itoophiyaa keessa guutuudhaaf fuudheetiin lola nafxanyaatiif olaantummaa saba tokkootii fi akka qoraanitti guutti jira. Haa xiqqaatu haa guddatu uummata kana propagandaan amansiiseetiin godhaa jira. Beektonni keenya ka biyya alaas ka biyya keessaas maal godhaa jirra jennee of gaafachuu qabna. Amma engadda dubbadhee barreesseen ture organizationii akka Itoophiyaa Human Rights Commission jedhamu kun kan gadaantummaa fi olaantummaa saba tokkoo iddoo deemanii fakkeessanii independent of fakkeessanii godhan kun baay'ee Oromoo miidhaa jiru. Sabab salamii hedduu miidhaa jiru keessatti Oromoo miidhaa jiran because namni marti nuka sodaatu Oromoodha. Foon nyaatamuu barbaadu dhiigni dhukni tuuxamuu jiru Oromiyaaf Oromoo waan ta'eef kan sodaatu. So warroonni carraa adda addaa qabdan Oromoo hedduu lakkoofsa hin qabne UN irra jirtanii dhaabbilee adda addaa irra jirtanii kanaaf iyyuu sagalee uummata kanaa ta'a. Barruu akkasitti barraa'ee jedhu kan akka Itoophiyaa Human Rights Commission barreessu kanneen counter godha. Warroonni biyya keessa jirtan dhaabbilee mootummaa Itoophiyaa kana keessa jirtan kan mootummaa PP keessa jirtan kan dubbachuu sodaatan. Barreessaati barruu san ala baasa. Barruu kanarratti information irratti rakkina guddatu nuti jira. Wanni Oromoo keessatti ta'u document hin ta'u. Afaanumaan odeeffamee jira. So barruu barreessaa hojjennu ijoollee 10 maqaa ka ebaluu ergitanii miti sufficient ta'uu qaba. Maqaan jiraa'een umriin jiraa'ee meeqa eessatti dhalatte eessatti duute maaf duute mana hidhaa kam keessa jirte mana hidhaa keessa maam turte maaf hidhamte koortii dhattee jirte so information kun necessary dha. Information kana immoo yoo fedhii Oromoof waa buuna ganda kiyyaaf waa dubbadha jettee baradhu jedhe barumsi samiirra siif hin dhufu namni martuu bitee siif hin kennu Oromoof ummata keetiif yoo sagalee ta'uu barbaadde jechuu kiyya barbaadeetiin Abiyyi maas miidiyaa fayyadameetiin nama keenya gantu beektota keessa baatee jirti jedhanii gantuu fi fullaatu sanniin fudhateetiin nama keenya doomsaa jira. Akkuma ayiraniin muran Oromoo muraa jira. Kanaafiyyuu biiziin godhee confuse nu godhee kan irratti godhee jira nuti keenya irratti fokus godhuu qabna. Waan inni godhee irratti odeessoo otoo hin ta'in dhaamsi kun miidiyaa fillee jechuudha. Oromoon maal godhaa jira? Keenya haa dhaadhisnu, keenya haa guddisnu. Beekumsa kadabbii yoo qabaanne jenne beekumsa ikonomii yoo qabaanne jenne beekumsa adda addaa irratti as bahaatii irratti dalagaa isiniin jedha. Kanaan walitti qabateetiin advocacy amma akka tasaa ta'ee intervii afa dubbatii warra TPLF yaada dhageeffadhee ture afaan Ingiliffaatiin kan qophaa'an jechuudha. Dhaamsi inni kennee jedhe tokko warra keenya advocacy nu jabaadhaa jedhe. Oromoo advocacy godhaa jirtanii? Dhaabbileen keenya community'n keenya advocacy godhaa jirraa? Ji'a kana akka dabre keessatti maal goone yoo laa gaafannu? Tuutarii kaampeenii hadha fakkeenyaaf goonee jirra. Uummanni Oromoo Middle East ka jiru miiliyoona irra hin gahaa jedhee akka xiqqaate jedhe 100,000 wayii hin ta'a. Social media kanarratti oollee jedhe baay'inni. Tuutarii kanarratti fudhataa jirra. Waan hin qarqaaru godhaa jirra. Waan isu dubbii kijibaa qofa otoo hin ta'in lallabuu iyyuu qofa otoo hin ta'in riili waan bu'aa qabu godhaa jirra.
biyya alaa kana keessa ta'anii ka goonu beekta namni gariin beekta akkatu waan hin dalagneef akkatu waan ati hin dalagneef ajandaa sii kaa'ee jedha ati immoo ajandaa isa irra deebiste jetta ajandaa sanii confusing ta'ina distracting ta'ina biyya alaa kana keessatti oromoon ka taa'ee danda'u ka godhuu danda'u waa lama tokko advocacy kun mallaqaan waa gargaaru qofa kanuma lamaan so oromoon yoo taatanii ji'a lamaan dabre kana keessatti ani maal godhe jedhee ol gaafadha ilmaan tiyya maal godhan abbaa faaniti jemmoo waan deemaa jirurraa maal godhan jettanii gaafatu qabna qabsoo kana irratti hirmaachuu qabna because ji'oottan lamaan as dhufu kun is very crucial abiyyiitis kadhumaati because yoo irra oolee warra kana xiqqoo akkana dabseetiin negotiationaaf dhufuu barbaada because amma warra kanatu upper hand qaba harka guddaa jalatu qaba harka kana xiqqoo irra ooleetiin achi booda nagaaf dhufuu barbaadee jedha warra kan wajjin mariidhaaf jechuudha oromoo massariidha miti eenyu dubbisee jira maa ofii of nyaatti kaa ofii jaraatii kaansariitu keessa jira ofii fi wassaaxiltii ofii qooddamtii ofii wal ajjeeste oromoo ajjeesuun hin barbaachisu hammam akka tuffatanne jechuudha kanaafiyyuu communitiin keenya of laalaa jedha nuti ollaan training adda addaa trainingii isinitti mee jira warra dhaaba UNP roodhaanii trainingii sa'aatii 17 kennamee jira trainingii kun open osoo hin ta'in warra community keessa dalagaa qabanii uummata oromoof dubbataa jiran kanneeniif kenninaa jirra trainingii kana fudhadhaa uummata keessanii sagalee ta'a yoo koongirasii keessanii yookiin paarlamaa keessa wal dhagaltanii waa godhaa dippiloomaasii waan godhuu ka jedhan sun qoosa sun otoo godhuu baatee mootummoonni akka abiyyuu ka amma weestiin uffee jettee jibbite laabiitti ka haayar godheen jiru dhiiroo in godha yoo san hin goonin maal goona reesuma ta'inneetumaan akkanuma harka marannee ta'inna so please gaa keessan godhaa isiniin jedha warroonni mana amantaa musliimas ta'ee sheekoleen jechuu kiyyaa yookiin paasteroon illee ta'ee gahee guddaa qabdan uummanni oromoo harki 98 amantaa kana lamaan kana keessa jira gaheen keessan guddaadha masgida yoo salaachistan charchoo salaachistan hiriira bahaa uummataaf yaama advocacy gahaa godhaa charchi keenya keessatti hangamtu dubbatamaa jira waa'ee qabsoorraa because uummanni harki 98 yoo si bira jiraate ati qabsoo kana nama afoon deema qabsoon kun afootti deem fedhii yoo qabaatte jette rabbillee ka jedhu hiyyeessaa fi dadhabaa bira dhaabadhaa jira eega hiyyeessaaf dadhabaa bira dhaabadhee jedhe abbootiin amantaa community liidaroonni maal godhaa jirtan mee maal gootanii jirtan training yoo taate fakkeenyaaf ollaan training sufficient gahaa qaba barsiisuu danda'a bakka maratti ofiif sagalee ta'aa isinii jedha kan ammoo kasiniin jiraa jiruufi akka waa'ee dhimma oromoo dhimma Itoophiyaas hedduu quba qabus shifti Washington DC irratti ta'aa jiru shifti toonii mootummaa Itoophiyaa kana akka ajjeesuu qaballeessuu danda'u guddaan mootummaa Ameerikaa kana otoo jidduu buutee akkana jettee ni ta'a kanaafuu shifti ta'aa jiru kana irratti isin dubbachaa jira kanaafuu isin gahee keessan taphadhaa aaruu gadduu qofa otoo hin ta'in really share godhuu qofa otoo hin ta'in waa kudhan keessaa waa tokko yoo irra gootanii jettan dalagaa guddaadha beektonni teenya isin jedhee jira beektonni teenya warroonni PhD qabdan lakkoofsa 100 jirtan qabsoo oromoo kana keessatti ammoo beekumsa rabbi waa isin kenneef carraa waan barattanii jirtanii fi akkasumas ammoo mallaqa illee gahaa argattu because warroonni PhD qabu mallaqa gahaa argattu qabsoo kana keessatti hirmaadha uummanni isin ilaalaa jira isin ammoo callisinaa jechuu kiyya okay qabxii lama qofannaa fi isiniif gabaabsee jedha nama falchaa tokko UN General Assembly akkuma beektan gaafa 14 jalqabee jira torbaan lamaaf deema jechuudha kanaafi waan adda addaa oromoon kara East Coast jirtu fakkeenyaaf keessattuu oromoo community New York ka jiranii fi naannoo CDC illee dabatee jechuudha hiriira guddaa tokko qopheessuu qabna hiriira kana irratti akka qophooftan waamicha isinii goona tokkoffaa keessummoota adda addaa mootummaa Itoophiyaa illee akka dhufu waan beeknuu fi hiriira guddaa kana irratti ta'uu qaba namni keenya Saawudii keessatti manidhaa keessatti achitti du'aa jira Yaman keessatti namni 500 yeroo tokko ibiddaan gubatee jira manidhaa Oromiyaa keessatti kumaatamatu irraanfatamee jira wanti nuuf jijjiirame takka hin jiru Jawaan mana hidhaa keessa jira Baqqalaan mana hidhaa keessa jira yeroo nuti amma miti hiriira kanaaf hiriira guyyaa 2-3 fi hiriira Oromoo guutu Ameerikaa keessa jiru itti hirmaattanii abdiin qaba because hiriirri kun waggaa dabree General Assembly'n hin taane COVID walitti qabate kan ammoo ta'ee jira
kanaafuu qophaa'uu qabna isin jedha. Communitiin keenya kan naannoo san jirtanii guyyaa maal akka ta'e kanniin irratti dubbannee jenna. Hedduu wantis ni goona qophaa'aa isin jedha. Kadhuma actually dubbadhee jira kan maratti fixee jedha. Waan tokko isin yaadachiisee jedha. Mee ilaala kan rakkoo naannoo Tigraay keessatti ta'ee jedhe. Addunyaan harka 90 quba qabdi. Wanni kun genocideidha jedhan. Garuu addunyaan maal godhaa jirti? Homaa godhaa hin jirtu. Even akka ji'a lamaan dura irratti qabbanaa'ee jira. Maal jechuus ni barbaade. Qabsoo kana keessatti ka bilisoomnuuf kabannus ofii kennaati. Dharaa fi dhugaa nu keessa jirtuuf. Kanaafuu Oromoo nam tokko eeguu hin dandeettani. Fira tokko hin qabdani, firri tokko hin jiru, kanuuf dubbatu, kasiif dubbatu hin jiru, ka ganda keetiif dubbatu hin jiru. Kanaafuu Oromoo ka'ii dubbadhu qopheessisni jedha. Warri na dhageeffatanii hedduu galatoomaa isni jedha. I hope yaan isni jedhe kun xiqqoo yaada waan tokko isin barsiisee jira. Tattaaffii tokko gootan jedhee abdiin qaba. Haganaaf fayyaanaaf ta'an. Warroonni kumantii katabdanillee galatoomaa isni jedha. Warroonni arrabaan barreessamoo dawware nuti qabsoo kana murneetti seenee dhimma kiyyaa miti ergamtoota PPs ta'ee ergamtoota kaanserii uummata Oromoo keessa jiran si galee kan akkana gootu naafillee ittanii rakkatina. Because ani tokko adaaltiidha beekeetti seenee qabsoo kana qabsoon kenna immoo qabsoo hadhaa qofatu hin ta'in qabsoo generationiitiif dhaaba ijaaraa jirra. Dhaaba ijaaruu kana keessatti akka Oromoon hiyyeessi rakkataan qofatti dubbatu otoo hin ta'in akka faranjiin nuuf dubbatutti ijaaraa jirra. Institution ijaaraa jirra. So kanaafuu sariidhaan ganda keessa deemteetiin namatti dutaa deemtu. Kanaaf yeroon kennina waan gaarii share godha. Waan barumsa isin argattanii irraa waa bartan share godha akka firri keessan argu. Waan hama bakka nama irratti arrabsanitti bakka haqarraa gottee gandummaadhaan qoodame irratti miidiyaalee yoo ta'e kan nama tokko guree tokko faarsu irratti itti kaa'ee dubbadhaa jira. Kaawwan lafa gaadhaa isin jira. Haganaaf fayyaanaa ta'a.